Kenye ajaan baana kenye Sene mamari alne sene mamari alne sene Hoolaatuutu karaa deemu leenca kutaa tokko keessatti itti cufamee ture tokko arge. Leenci kun yeroo baay'ee achi keessatti mooraan itti cufamee ture. Yeroo dheeraa achi keessa waan tureefi baay'ee beela'ee iyyaa ture. Hoolaanis utuu darbaa jiruu sagalee leencichaa dhaga'ee dhaabbannaan leenci akka hoolaan ulaa irraa banuufi maaloo jedhee kadhate. Hoolaanis takka itti yaadee boodarra tole jedhee irraa bane. Leencichi garuu akkuma ulaan irraa banameen hoolicha nyaachuuf itti utaale. Hoolaanis rifate baay'ee gadde naasuudhaanis hollachaa lubbuu isaa baafachuuf leencichaan gaafa achi keessatti rakkatte akka nurraa sirraa banu sana na kadhachaa turte akkamitti irraanfatta? Waadaa kee yaadadhu maaloo jedhee kadhachuutti ka'e. Bineensonni hedduun utuma dhimma isaanii karaa deemanii hoolaa fi leenca wal falmaa walitti wacaa jiran arganii maal taatan jedhanii gaafatanii. Lamaanuu waan ta'e bineensolii kanatti himanii. Qocaa tokkitti irraa kan hafe bineensonni achirra darban hundi isaanii marti isaanii leenci kun booda nu nyaata jedhanii leencicha waan sodaataniif gara leencichaa goranii hoolaatti murteessanii. Qocaan garuu achumaa kaatee ani dubbiin keessan kun sirriitti naaf hin galle. Ija jabinaan isinitti dubbachuu natti hin ta'in maleessaa obbo Leencaa utuu hoolaan ulaa isinirraa hin banin eessan tura jettan amma jettee gaafatte. Leencichis kunoo ilaa mana sana keessatti natti cufamee achi keessan ture jedhee qubatti agarsiise. Qocaan jettee ammas ija jabina natti hin ta'in malee mee deemtanii manicha keessa seentuu laata? Ofii keessaniin achi keessaa ba'uun hangam ulfaataa akka ta'e ija keenyaan ilaallee murtoo akka laannuuf nu gargaara jette. Leencichis tole jedhee gaafa inni manichatti seenu karaa alaa xirqim gootee itti qollofte. Bineensonni warri sila gara leencaa godhanii hoolaatti murteessanii waan kana ajaa'ibsiifatanii akkamittiin akkasitti yaadde jedhanii gaafatanii. Isheenis har'a beela'ee hoolaa nyaatee quufa. Kanaan garuu hin dhaabbatu. Boris ni beela'a. Gaafa sana immoo kan nyaatamu anaaf isin keessaa abbaan darabee hin beekamu. Kanaafan dafee itti cufe jettee qocaanii. Egaa kanarraa maal barannaa? Maal baratta obboleessa koo? Maal baratta obboleettii koo? Anaanoo na hin miine jettee ammeenya hin tumsini. Nama hamaa hojjetus hin deggerini. Siinis gaafa tokko yeroo eeggata malee si qaqqabuunsaa hin oolu waan ta'eefi
eeyyee diina kee hin amanini diinni yoomiyyuu diinumaa eeyyee asitti jecha Hacaaluu Hundeessaa yaadadhaa eeyyee diinni yoomuu diinumaa ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa Oromoo koo yaa soogiddaa yoo ofii jettee minyaa hin ammaa tokkummaan yeroo kana caalaatti yeroon itti nu barbaachisu hin jiru. Kanaachi tokko tokkoon funaanamnee tokko tokkoon dhumuuf deemna. Tokkummaan yoo ofirraa qolanne garuu akka sabaattis ta'e akka dhuunfaatti ni hafna. Biyya abbaa keenyaa biyya abbaa gadaa Oromiyaas ni baraarra. Ulfaadhaa galatoomaa viidiyoo taanuun hanga walitti deebinutti nagaatti. Warri mana kanaaf haaraa taatanii maatii mana kanaa ta'uun dagatinaa. Warri kaanis laayikii cuqaasuuni hiriyoota keessan biraa akka ga'u gochuun nu tumsaa. Nagaatti Oromoo koo tokkummaan humna. Oromoof garuu dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'eera.